warshaa ilmii lammiidhaaf raabsu barnoota halkan guyyaa diin rabbii barsiisaa jirta qaroo sammuu taate lammiidhaaf furmaata si argachuun badha sooma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazuun najaa si argachuun badha sooma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazuun najaa warshaa ilmii lammiidhaaf raabsu barnoota halkan guyyaa diin rabbii barsiisaa jirta qaroo sammuu taate lammiidhaaf furmaata si argachuun badha sooma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazuun najaa si argachuun badha sooma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazuun najaa lakal hamdu sin shakkaraa rabbii khiyyaa seetoo asiin nu gahe nu ta'e fayyaa osoon taa'ee si faarsallee halkan guyyaa galanni kee nurraan dhomoo rabbii khiyyaa islaaminaa amantii nagayaa luba dhaaftee tola keetee rabbii khiyyaa guyyaan arraa guyyaa seenaa kan addaate kan gammachoo eebba keetaa ban hedduute markazuun najaa hojiinsaa hedduu tolte lammii carraan jiruu baasee biyya siite diin barsiisuun ifa baasee lammii toote yaa markazuun najaa si qabaachuun badhaasa rabbiiti oomisha kee nuuf mul'ate firiinsaati oomisha kee nuuf mul'ate firiinsaati warshaa ilmii lammiidhaaf raabsu barnoota halkan guyyaa diin rabbii barsiisaa jirta qaroo sammuu taate lammiidhaaf furmaata si argachuun badha sooma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazuun najaa si argachuun badha sooma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazuun najaa yaa ukhtiitoo murshidaa binti abdallah baga geessee guyyaa gammachuu ta'e haflaa yeroo dheertuu eegaa turtee gammachuu too yoomin laala har'a kunoo itti geessee maashaa allah ukhtiin tiyya murshidaan binti abdallah khitaaban hedduu khattamtee maashaa allah quziidhaa fi toohidaa fi mas usulaa qawaa'idaaf shuruuxaas bartee waan tolaa xumuruudhaan arra dhufnee kan si haflaa fuuldura deem ganaas kana caalaa namni kaayyoo qabu karaa yoomuu oolaa akka murshidaa binti abdallah jabaadhaa fuuldura deemaa jedha haalaan jabaadhaa fuuldura deemaa jedha haalaan warshaa ilmii lammiidhaaf raabsu barnoota halkan guyyaa diin rabbii barsiisaa jirta qaroo sammuu taate lammiidhaaf furmaata si argachuun badha sooma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazuun najaa si argachuun badha sooma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazuun najaa yaa barsiisaa diinii lammii nuuf qaroomsu waa'ee kankee akkam jedhee mee haa ibsu ustaas jaabir jibriil khandii lammiif raabsu hadiisaaf qur'aanaan kan lammii teenya diinii misoomsu habiibii koo umrii teenuuf haa dheereysu akhlaaqa kee tolcha rabbiin uumamaani joollummaa isaaniirraa diin rabbii baarachuu eegalanii har'aas nuuf mul'ate oomishni isaanii jazaa isaanii haa kafaluu rabbummaanii
urjiiwwan kee natti dhaaman jabeeysanii ni jaalanna ustaaza keenya akkaanii galatoomii jettuun malee hin dabrini dhaamsa keeysan galmaan gahee anis maashaa Allah naaf turaame wajjumaanii maashaa Allah naaf turaame wajjumaanii warshaa ilmii lammiidhaaf raabsu barnoota halkan guyyaa diin rabbii barsiisaa jirta qaroo sammuu taate lammiidhaaf furmaata si argachuun badha suma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazun najaa si argachuun badha suma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazun najaa diin rabbiitiif lafaa tekkaa murshidaanii yeroo dheertuu baraadhaa turte obsaanii gama tokkoon owwachaadhaa yoo yaamanii yeroo boqonnaasi barnootaan dabarsite obsaanii gargaarsa naaf ta'ii jechaadha rabbiini galmaan gaheef niyyaa iseedha rabbiini kitaabota hedduu lakkoo isaanii barachuudhaan seenaa hojjaatte iseenii rabbiin abbaa fedhe toltuu guddoodhaanii akka murshiida barsiisa diinii dubartii yoo diin islaam barte akkaanii hedduu bareede diin baruun isaanii ulamaa fi daa'ilammeef gumaachanii shamarran keenya hundi keeysanii jajjabaadhaa diin baradhaa nuuf akkaanii akka murshiida jabaadhaa diin baruuni akka murshiida jabaadhaa diin baruuni warshaa ilmii lammiidhaaf raabsu barnoota halkan guyyaa diin rabbii barsiisaa jirta qaroo sammuu taate lammiidhaaf furmaata si argachuun badha suma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazun najaa si argachuun badha suma rabbii hankoo mootii arjaa rabsaa ilmii shari'aa markazun najaa islaaminaa rabbumaatu nu badhaase daandii bal'aa rabbiin nuuf kaanne miidhayse isiitu nu hunda walitti obboloomse akka ilmaan abbaa tokko waliin nu hiite shaadanii rakkoo balloo hunda qoddaanne wajjini badhaasaaf qabna islaamiin na muslimni bifaaf shanyiin gargar nun baaftu isiini nu barsiifti jettee obbola muslimni nu barsiifti jettee obbola muslimni markazun najaa teessoo galma diiniin lammii dukkanarraa nuuf baasenni namatti tola adeemsi barnoota isaanii ameerranii fi qoreedhaaf miseensonni haalaaf amaalas tolcha rahmaanii maashaa Allah ganaas jabaadhaa diiniini abbaa gaarii qabdan qarraa barattanii kan uumamaan haala isaa tolche rabbiini ustaas abuu salaahaddin goota diini umrii isaa haa dheereysu rabbiini ustaas jaabir jibriil jechuun beekamanii abuu salaahaddiniin isni waamanii jazaa keeysan rabbiin ol tahanii jannatumaan siifaa galchuume rabbiini habiibii koo barsiisaa qawlii rahmaanii ifaajjiinii sintii rabbiitiif gootanii namatti tola umrii dheeraadha akkaanii namatti tola umrii dheeraadha akkaanii warshaa ilmii lammiidhaaf raabsu barnoota halkan guyyaa diin rabbii barsiisaa jirta qaroo sammuu taate lammiidhaaf furmaata si argachuun badha suma rabbii hankoo mootii arjaa
ربسا علمي شريعة مركز النجاة سي أركجهم بدا صوم ربي خنكو موتي أرجع ربسا علمي شريعة مركز النجاح